بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كينيا بجاه الرب بإذن الله عز وجل خوج قرآن ربي جلق بسورة فاتحة رتا مدرسة الصباح كان أنتورا قاعدة نورانية في كتاب أجرسيسا لينجسا كنتورة مرسا كان قرآن ربي أمو جلق بيتي جر دعوتك وري هنجل ماون كتا جلماوا إجا حال نتتين كلاسفنو بفا أداتي في ولا لا كميفو قالوا حتى تمام قرآن دبسو دنديسو جنتيانا درسين كينيا إجا أبي خينيا را هردوفا إن شاء الله بفقل كله في خلاري أداتهن ولا لا كميفو حالا جمين كبرسينو يموتو درسين تنيا تنافكاتي وبليان يوتيوب كينيا سبسكرايب قولون قرآن قدسون وفي قراتي تتاتوس ورن كرائني في قدسون خناف مدرسة كينيا سبسكرايب قولي شير قولي فولو قولي لايك قولي akkasuma tiktok keenyallee akkasuma aappii keenyallee guddisi madrasaa keenyatti kottu galmaa'in wajji baradhu siin jenna darsii keenya ka qur'aana madrasaa sabaa irraa baratta wajjin turtii gaarii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. daawwattoota keenya obboleeyyan islaamaa isa iskiriinii irratti sirbusan irraa darsii gosa kanaatiin isinii filadhe kan isin barachaa jirtan madrasaa sabaah leenjii huruufaa kan onlaayinaa irraayi warri galmee barbaadan lakkoofsa kanaan galmaa'uu dandeessu. Har'aan tanagaa suuraa faatihaadharraa aayata 3 wajjii qaraanaa jechuudha. Egaa qur'aana jalqabuudhaaf deemnaa isiniin jedheen ture. Egaa bifni nuti ittiin jalqabnu bifa addaati. Bifa kanaan laa azun yaani egaa hanga ammaatti fi xiyyaan agar nama kanatti barsiise akka qalbiin hordofattan abdiin sinirraa qaba. Fakkeenyaaf namni nuti barsiisnu kuni wallaalaa hanga ta'etti qubeen afaan arabaa eega walitti fufamaa ta'e tokkoffaa irratti qubee kopha kophaan keenyee barsiifne lammaffaa irratti kalarii adda addaatiin barsiifne. Egaa asirratti baa kasraabbii sii suknaabis miin kasraamii bismii jedhanni kun gosa lamaanii kan isin qaraasifnu hanga dhumaatti hordoftanii barreessanii nuuf ergitu. Okay, inni kunis baa kasraabbii sii suknaabis miin kasraamii bismii jedha. Kitaaba agarsiisaa onlaayinaa warri nurraa leenjitanii waraqaa ragaa fudhattanii jirtan isinii gala. Warri kitaaba agarsiisaa leenjiin immoo dhuftanii lakkoofsa keenyaan galmootanii madrasaa sabaahitti kitaaba agarsiisaa leenji'uun hedduu takka qara'uu irratti isin barbaachisa. Har'aan tanagaa ka qaraanu suuraa faatihaa irraa aayata 3 jennee jirra. Bifa lamaan qaraana isiniin jedheen jira. Bifa lamaanuun hordoftu. Baa kasraa afaan oromootiin ibsaasiidha jira. Qabarratti kan isin qaraa'isu lammaffaa irratti immoo darsii qofaan isin barsiisaa jechuudha. Baa kasraa jalaan qabu biita. Siin maraa gubbaan qabu yookiin suknaa qabu taha irra butaa taha bis taha miim kasraa qabu mii taha walitti bismii taha. Bismiin kun afaan arabaa keessa waliif fufame yeroo barreeffamu bifa kanaan barreeffama. Bismii kalariin kanuma asii kanattu asii jira. Baan isa diimaa kana siin irra butaa walakkaadhaa magariisa kana inni itti aanu kun immoo miidhaa walitti bismii tahaa jechuudha. Okay, bismii jennee yoo barreessuu feene bifa kanaan barreessina. Bismillaahi jechuudhaafis bismii bifa kanaan kan barreessinu jechuudha. Malee bifa kanaan hin keenye. Bifa kanaan barachuu qofaaf kan keenyedha jechuudha. Okay, Allah jechuun kuni alifii kun laamii inni itti aanus laamii tuni haadha walitti Allah ta'a garuu bismillaahi hin raqqaqama yookiin hin qallifama gaafa Allah kana kalimaan isa dura jiru mii yookaan kasraa ta'e inni hin qarrifama. Kanaaf kun aliin kun hin jedhamu jechuudha. Laam kun shaddaa qabaa fathaa qabaa. Laam shaddaa fathaallaa shaddaa asirratti malee fathaa argaa jirtan yeroo fi haa kasraahi bismillaahi sababiin isaa fathaan koompiyuutararra yookiin wordirra yookiin maayikiroosoft irratti alii fi Allah gubbaa teessusan waan arginiif fathaa gubbaan kaa'ini. Laam shadda fathaallaa haa kasraahi bismillaahi. Bismillaahi kan jedhu kana osoo hin taane bismillaahi yeroo walitti fufamu jechuudha. Okay, bismillaahi. Okay, raa aliin ammas as jirti. Yoo kophaa isaa jechuu barbaanne arrahmaani jechuudhaaf laam asuma jala isheenteetuma arrahmaanii kana qofa jedhama. Kuni aadaa kuni raa shaddaa qabu fathaa qabu maal ta'a ni jabaata. Arra kitaaba agarsiisaa 13ffaa keessatti barannee jira. Warri hin baratin galmootanii barachuu dandeessu. Haa suknaa maal ta'a walitti arrah min fathaa maal ta'a maa ta'a arrahmaa nuun kasraa maal ta'a ni ta'a walitti arrahmaanii. Kasraa jechuun butaa jalaatana fathaa jechuun butaa gubbatan. Arrahmaaniin kuni gaafa walitti fufamee barreeffamu bifa kanaan barreeffama. Maalish gaafa walitti fufamee barreeffamu bifa kanaan barreeffama arrahmaaniin.
raanis kinoo jira gaafa walitti fufamee barreeffamu kunoo asii jira miim kalarii masaatiin jira nuun karaa masaatiin jira obboleeyyan gaa namni qur'aana qara'uu kaayyoo qabu ani amaariffas oromiffas waan akkana barreessisamu argeen beeku kanarra akka jedhanii nama barsiisanis waan jiru natti fakkaatu yoo aqli qabaattan yoo dhuguma qur'aana rabbii ni jaalattu taatanii nu jala deemtan yeroo dhiyootti qur'aana dubbisuu bartu jennee abdii qabna nu hordofa arrahmaanii jechuu dubbisnee jirraa jechuudha ammaan tana okay kuni baaka sarabbiiti inni kun yoo siin suknaa bisi inni kun maali min kasraammiiti walitti maal ta'anii bismii ta'uu jechuudha kanarra mee akkam jedhamtee barsiifamta naa yaa okay kalarii biraatiin kuni maali laam shadda fathallaati kuni maali haa kasraahiiti walitti maal ta'anii allaahi ta'an walitti immoo hundi isaanii bismillaahi ta'an jechuudha mee kanarra akkam siin jedhamu okay الرحمن الرحيم وجهها إلى الرحمن الرحيم وجهها إلى الرحمن الرحيم قاف وجه إلى كوني معلش إخواني تيجي صنقر تشوك أبو بريس مرة سنجلا قوله أوكي كوني إن تيجي الرجل كون راشد فتحة راتي شد جتان وان اللي كان سديه قبا جرتنا إشين تنمو فتحة راشد فتحة راجل إشي كان أوكي حاسكنا رح تا سيقلمي ميم فتحة ما نون كسرة ني والاتمالته برينك يا والاتمالته الرحمن كان توجد الرحمن توجد الرحمن يرو ولتفهمي بالريفمو يرو بفا أما سنقر سخنان بالريفمو أوكي الرحيمين هو الرحيمينس راشد فتح الراء حاسكنا راح حاكس راحيت إيش انت كون جلبوا تبتو الحي يا سكنا حي الرحي من كسرامي الرحيم والاتمالته الرحيم توجد الرحيم جتون سكن الرحيم جتون إسكنا جتون بليانك الرحيم جتون إسكنا جتون بليانك أوكي كلارين هندي كوبا جرا فكاني أفي كوني أستي سسما حان كوني غاف ولتفهم بفكانان تا ياسكنا بفكانان تا من كسرامي بفكانان تا الرحيمين بفكانان تا جتون أوكي كبجمتوتا جالتمتوتا بلين إسلاما بسم الله الرحمن الرحيم ولي قلت تقافة بريفهم بفخمين بريفما معلش ولي قلت تقافة بريفهم بفخمين بريفما الرحيمين بلين ولي قلت الرحيمين قافة بريفهم بفخمين بريفما يناني ماشي بفخنان بريسما جتو بفخناني بريفما قروا الرحيم الرسن جلال فوانته في سنفاس الرئيس الرحيم قافوا بريفهم بفخناني الرحيمين قافوا بريفهم بفخمين بريفهم وبلين كيا بفخنان بريفما جتو الرحيمين بفن أما خيس سنيف كاي خناني بريف بسم الله الرحمن الرحيم ولي قلسا بفكنان بريف ما جتو بسم الله الرحمن الرحيم قوتون ساقا فبريفمو بفن التسنيف نان نيس خنان بريف ما جتو اوكي بسم الله الرحمن الرحيم بفن التسنيف نان نيس خناني بريف ما جتو كمتو بادا كمتو سيني kuni baadha kuni siin suknaati kun miim kasraati bismii jedha walii gala isaani qaraana ka asis hin dhibe rahiim okay gosa lamaan qaraanas niin jedheen jira qalbiin na hordofa kuni aliifi aliif fathaa laam sukna al haa fathaa haa al haa miim sukna m alham daadumma maal taha duuta walii galatti maal taha buleen kiyyaa الحمد كنا تهاج كنا الحمد إسان الرسني بوتكنا
tahaa jechuudha isanitti isinii mare kana alhamduu guutuun isaadha yeroo walitti barreeffamu bifa kanaani barreessama jechuudha. Okay. Laam kasraa lii laam shaddaa qabu ka fathaa qabu walitti maal taha laa jattaa jabaate haa kasraa hii walitti maal taha walitti maal taha buleen kiyya lillaahi isa kana tahaa jechuudha. Lillaahi inni kun diimaa malee siistemni nan agarsiisne kalarii isaa kanaaf maqaa rabbiiti diimaa qofa isa taasisee lillaahi yeroo walitti dhufamee barreeffamu bifa kanaanii barreeffama jechuudha. Alhamdulillaahi jechuudhaaf alhamduun isa kana lillaahin isa kana walitti alhamdulillaahi ta'u garuu ka dubbifamu garam jennaan ka dubbifamu qubeen afaan arabaa yeroo hundaa wani naaf hubattan obboleeyyan kiyya garanaahi garana dubbisama malee garanaa garanan dubbisamu garanaahi garana dubbisamu. Alhamdulillaahi. Okay. Kun maal immoo obboleeyyan kiyya raa fathaarraati. Kun hoo baa shaddaa qabu ka kasraa jala qabu rabbi laamsu kun immoo alii fi aliin kun dhiifameetuma laamsu kunaa al jedhama laamsu kunaa bil jedhama rabbil walitti dhufamu waan ta'e rabbil afaan arabaa xiqqoo tokko ayin fathaa aha rabbil aha laam fathaa la rabbil aala miim kasraa mi rabbil aalami yaa suknaa mi rabbil aalamii nun fathaa na rabbil aalamiina. Okay. Rabbil aalamiina rabbil aalamiina gaafa walitti fufamee barreessamu gaafa walitti fufamee barreessamu bifa kamiin barreessama buleeyyan kiyyaa rabbil aalamiinaan kun bifa kanaan barreessama jechuudha. Bifa kanaan barreessama rabbil aalamiin jechuun jechuudha. Okay. Walumaa galatti alhamdulillaahi rabbil aalamiin jennee barreessuun bifa kanaan jechuudha barreeffama. Kun maal jedha buleeyyan kiyyaa alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Kalariin hundi kun aadhaa kun li kun haa alhaa mu du alhamdu li laa hi alhamdulillahi rabbi 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 li aalami yaa na rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin bifa kanaan barreeffama. Irra deebinee yeroo lama kan qaraanu arrahmaan arrahiim itti dabalannee darsii keenya san itti fufnaa jechuudha. Daawwattoota keenya egaa warri galmee barbaadan kottaa galmaayaa qur'aana rabbii bifa kanaan qaraanaan yeroo kamuu wanni nuti dafnee hin finneef hin jiru jechuudha. Okay. Kuni ali jenneerra raa shaddaa qabu fathaa qabu arra ni jabaata haa suknaa arrah min fathaa ma arrahma nun kasraa ni arrahmaan. Okay. Yeroo walitti fufamee barreessamu bifa kamiin jechuudha kan inni taa'u arrahmaaniin suni bifa kanaani kan inni taa'u arrahmaaniin jechuudha. Kopha kophaatti qubeen isaa garuu kunoo isaan kana rahmaani arrahmaani. Bulayyan namni akkana barsiisu jira of jajuu fi miti wallaahi isinii ibsuudhaafan. Okay. Kun raa shaddaa fathaa qabu arra haa kasraa hi arrahi yaa suknaa hi arrahi min kasraa mi arrahiimi arrahiimi. Okay. Arrahiimiin kun bulayyan kiyya arrahiimiin kun isa kana jechuudha. Gaafa walitti fufamee barreeffamu isa kam inni bulayyan kiyya isa kana jechuudha as keessaa kana arrahiimi. Waliigalli isaanii obboleeyyan kiyya waliigalli isaanii arrahmaan arrahiim jechuun kam isaanii isaan kana jechuudha. Kun maal jedha arrahmaani arrahiim jedha. Okay. Darsi teenya bifa kamiin nuu barreessanii nuuf ergitan ka jedhu wajjin haa ilaallu. Okay. Daawwattoota keenya kan isin daawwachaa jirtan madrasaa sabah ta'uun dagatinaa isiniin jechaa. Okay. Warri qubeen xiqqoo isin jabaate kitaaba agarsiisaa nu biratti lakkoofsa argaa jirtaniin galmaayaati nu biratti barachaadha. Mee ayata sadan keenya barreessanii nuuf ergitan isin barsiifnaa jechuun inshaallahu ta'ala. Okay. Qur'aana jalqabdanii egaa faatihaan jalqabdanii fixanii ka gammaddan rabbiin nu agarsiisu akkanaan jedhu kana jettanii nuuf ergitu. Baa kasraa bii sii suknaa bis miin kasraa mi bismi laam shadda fathaa laa haa kasraa hi bismillaahi. Okay. raa shadda fathaa raa haa suknaa rah
ميم فتحة ما قراتنا نون كسراني الرحمن را شد فتحة الرا حا كسراحي يا سكناحي ميم كسرامي الرحيم ولي قال لي ساد أمال بلينك يا بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله داوتو تقيني نما برالي تفيرا وفي خيسني في الليل قرآن تمرتني خجمدنا بسن الراقبنا كن آية توقفا آية لما فاسني دبر ألف فتحة لام سكنة حا فتحة حا ميم سكنة حم ضاد ضاد الحمد لام كسرة لي لام شد فتحة لا لله ها كسراه لله را فتحة را با شدة كسرة بي شداني شيتنا لا تقوتنا نجبي شيتشين بي لام سكنة بال ألف دربيت قالامكم ديمامكم هو عين فتحة ع لام فتحة لا قراجكم هو مين كسرة مي ديمامكم مال يا سكنة مي قراجكم مال نون فتحة نا والاتمالته بليانك والاتمالته الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يا رب نمني هدون سبب خيني قرآن فتاه سبب مدرسة صباح نمني هدون قرآن فتاه يا رحمن كي يا نقم مجيس اوكي الرحمن الرحيم جتشوتي وجي دبر راشد فتحة را ها سكنا رح ألين دران جرت إسان كل من ألف لامي جرين سين جرين يلمتي من فتحة ما نون كسرة ني دي ما كان ميم مو سغورا كان الرحمن حسيتس ألين جرتي راشد فتحة را ها كسراحي كسرا قبجلana gartani mi gurrachukum mal ya suknahi min kasrami الرحيم بلينك يا اوكي ولي قالت مال تهنجتشو لسان كنسي الرحمن الرحيم داوتو تخينيا حقيقة حالك رايسو كينيا أكما كتهمي سنرى رقيفنا بفكنان آية سدن سورة فاتحة إسن كراس في نجرة درسي تيانتون كوالد ديبنو تها ورنقل ما ينقل ما واسنين جنة ربي سنها قمتشيسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا دعوتك كنيا درسين كنيا مدرسة صباحرة قرآن فاتحة راجل كمني كنا فكاتا فاتحة راجل كمني بقران كنيا كجمن ربنا وعقرو ورا هم ليش أبو ربنا تحسسني شرقوري بليان كده كبسيسي ورا قرآن قرأو هويك أبو هم ليك أبو هنجبر بعد برسي سورة نوتيس كوبيني جروان تيف خطان وجه قراء إسنين مدرسة صباح وجن ترتي غاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا